Tole, nagaan nagaa caalu nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'eetu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Nanaaf nagaa kenne maqaa waaqayyoo eebbifamu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Amaalii dhufte jechuun keessa hin oolu. Gadda baay'ee laphee namaa cabsu kan gadda baay'ee ulfaataa wayiiti jechuudha. Innis maal jechuu dandeessu? Abbaa manaa fi haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii Yoonaas Darajjee fi Burtee Nagaas jedhamu. Mucaan isaanii tokkittii qabu. Maqaan ishee Firool jedhamti. Yoonaas holee mana jireenya isaanii keessatti balaa abiddaatiin mudatee lubbuun maatii sadan kanaa iddoo tokkotti darbe jechuudha. Kunoo suuraa isaanii irratti argaa jirtan kana waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Jarri kun jiraattota ganda Shawaa Lixaa Aanaa magaalaa Gondor keessatti kan argamanidha. Akka FB kan irratti argeetti hundumti keessaniyyuu argaa jirtu jechuudha. Hundumtuyyuu wanti kun dhokate hin jiru dubbifachuu dandeessu. Jarri kun jiraattota ganda Lixaa Aanaa Tokkee kan magaalaa Gondor keessatti argamu. Yoonaas nama jabaa, nama hedduu of tajaajiluu fi tajaajila maatii isaa tajaajilaa ture. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa seenaa isaa jechuudha. Maatii isaa akkaataa inni jiraachaa ture kophee qulqulleessuudhaan akkasumas maatii isaa sirriitti ofii isaatiif maatii isaa jiraachisaa kan ture jechuudha. Namni kun kophee qulqulleessuudhaan konkolaataa lamaa fi akkasumas baajaajii tokko kan qabudha. Tajaajila geejjibaa kan jiraachisaa ture jedhanii seenaa isaa yeroo dubbatu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa akkuma jedhamu guyyaa sababaa mana hin oolanii jedhu. Balaan abiddaa kun mana jireenya isaanii keessaa kan ka'edha. Kan jiraattonni naannoo isaanii dubbatanitti jechuudha. Balaan abiddaa kun kan isaan mudate manuma isaanii keessatti kan ka'e maatiin kan sadanuu lubbuun isaanii darbe jechuudha. Akkuma warri naannoo isaanii dubbatanitti jechuudha. Balaan isaan kun balaa ibiddaa ka'uun balaan ibiddaa kun beenzila bobaa jechuudha. Isaan mana keessatti fayyadaman kan baajaajiitii fi kan konkolaataa jechuudha. Agartanii waan nama baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Gizee tokko waaqayyo qabeenyaa namaaf kennee yoo itti fayyadamas hin wallaalle lubbuu ofiitti dabarsu jechaadha. Namni tokko mana tokko keessatti namni 3 darbuu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namatti dhaga'ama. Gadda baay'ee laphee namaa cabsudha. Nuti amma taatee kanarraa maal barannu itti fakkaata? Taatee waan baay'ee nama gaddisiisu kanarraa wanti nuyi barachuu nu barbaachisu wantoota balaa abiddaa hammeessanii mana ofii keessa kaa'anii callisaniituma wajjin jiraachuurraa ofirraa fageessanii jiraachuun baay'ee gaariidha. Itti fayyadama isaa beekuun baay'ee gaariidha jechuudha. Of eeggannoo gochuun baay'ee gaariidha jechuudha. Balaan akka tasaa uumamu kun yeroo baay'ee hin baay'ata karaa biyya keenyaa kanatti jechuudha. Kana jechuun maaliif itti fakkaate? Itti fayyadama wallaaluudha jechuudha. Itti fayyadama wallaaluu. Iddoo tokkotti amma fakkeenyaaf gaafa jireenya namaatii fi jireenyi gaazii iddoo tokko ta'e baay'ee ulfaata dhugaa. Maaliif gaazidha waan ta'eef balaan abiddaa hin uumama. Maalitti akka uumamu hin beekan, maal akka ta'u hin beekan, wanta namatti dhufu eenyumtuyyuu hin beeku yoo waaqayyoon ta'e jechuudha. Yoo waaqayyoon ta'e malee jechuudha. Waaqayyoo lubbuu isaaniitii yaamaaru maatii isaaniitiif firoottan isaaniitiif jajjabina haa ta'uudha. Waaqayyoon hiriyoota isaaniitillee jajjabina haa kennu. Mana tokko keessaa maatii 3 jechuun waan baay'ee nama itti ulfaatu jechuudha. Waan baay'ee gadda laphee namaa cabsu jechuudha. Yeroo qabeenyaa argatan jechuudha. Dhugaa akka itti fayyadamanis yoo wallaalanii booda itti fayyadama sanuu dhiisaniituma darbu jechuudha. Garuu isaa argachuudhaaf jarri kun bu'aa bayii meeqa dabarsan? Kophee namtichi kun jechuudha suuratti argamu kun nama kophee qulqulleessee maatii isaa tajaajilaa akkasumallee konkolaataa bitachuun deebi'ee immoo baajaajii bitachuun maatii isaas tajaajilataa ture. Garuu immoo har'a immoo osoo hin hojjete malee namni kun ittiin jiraatin lubbuun isaa darbe jechuudha. Kanaarraa amma nuti maal baranne jechuudha? Warri of eeggannoo gochuu jechuudha. Balaa abiddaa kanaa fi jireenya bakka tokko kaa'achuu dhiisuu. Namni of eegee hin danda'u garuu waaqayyo namaa eegu malee jechuudha. Akkuma nuti tokko dubbatanii sababa jechuudha. Guyyaa sababaa mana hin oolanii jedhu.
oduu amma fakkeenyaaf du'aaf har'a guyyaa kana duuta siin jedha Waaqayyo. Akkuma fe'e odoo goote ati jala bahuu hin dandeessu. Maaliifin kun Waaqayyo irraa citee gaafa dhufe homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Namni si oolchuu hin danda'u yoo Waaqayyo nama oolche malee jechuudha. Kanaaf ana irratti hojjedhee maaliifin seenaan jara kanaa baay'ee natti dhaga'ameetu jechuudha. Lubbuu nama 3 iddoo tokkotti dhabamu jechuun baay'ee ulfaataadha dhugaa. Daa'imti sun ifaanii osoo nyaattee hin quufin, osoo hin uffatin, osoo gaariif yaraa adda baafattee hin argin. Egaa akkuma beekamu lubbuun isaanii 3 kanaa darbe jechuudha. Du'uun uumama Waaqayyo ganama namaa uumedha. Eenyumtuuyyuu hin du'a. Guyyaasaa yoo ga'e hin du'a. Garuu immoo balaa tasaa ta'e osoo hin beekamin yoo lubbuun nama darbe namatti yannoodha jechuudha. Nama hir'isa jechuudha. Kanaaf malee fedhii Waaqayyoo daangessuu hin dandeenyu. Namni dhuunfaa fedha Waaqayyoo daangessuu hin dandeenyu. Garuu walumaa galattuu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Miidhaan jara kanaan miidhamanii irraa barachuun baay'ee gaariidha. Irraa haa barannu wanta nu miidhani. Keessattuu jechuun ijoolleen biyya alaa jirtanii amma fakkeenyaaf gaazii fa'aa jechuudha. Ijoolleen kushiinaa fa'aa itti baay'ee dadhabanii rafaa jiru. Achumatti tasa balaan ibiddaa itti ka'ee gaazii jechuun immoo baay'ee ulfaataadha akkuma beekamu. Wanta namatti kaasuu hin beektu jechuudha. Waan sana tuqee kaasuu kan ofiisaatti ta'uu danda'a. Bakka waan lubbuu namaa dabarsu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Of eeggannoo yaa goonuu bakka jirrutti ofii keenya yaa eegnu nuti of eegnee dandeenyu garuu Waaqayyo nu haa eeguu. Isiniin jechuun jaaladha. Naaf eebbifamaadha. Guyyaa gaarii naa qabaadha. Baay'ee isin jaaladha. Hordoftoota Abbee Miidiyaa.